dhiyeenya kana labsiin tokko ba'eera. Labsiin kun waan hedduu irratti ba'e, waliigala waaqeffannaa irratti ba'e, geggeessitoota waldaa makaneyesus Itoophiyaa jedhamee. Yooyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo har'aa keenya keessattis dhimma waa'ee mekaneyesusii fi dubbii ijoo ta'ee muddama haaraa uumaa kan jiru labsii gidduu kana mekaneyesus gadhiiftee fi akkasumas immoo waldaan Biftuu Bole maal akka jettee isiniif dhiyeessina. Haga xumuraatti nu waliin ta'a. Tibba kana dhimmi waldaan mekaneyesus faarfannaa dhawwite jedhu toora miidiyaa kanarra afarfamaa jira. Dubbicha ammoo alaan kan ho'ise dubbii waltajjii waldaa warra wangeela Biftuu Bole irratti adeemsa gudunaa dubbattedha. Akkan ergaa suur sagalee ishee irratti dhageetti mekaneyesus akka waan faarfannaa dhorkutitti yookaan akkaan daangeessteettidha. Garuu dubbiin akkasii mee asii gadi qajeelfama kennamee jiru haa ilaallu. Qajeelfamni kennamee mata duree ergaa tiksummaa jedhu jalatti yoo ta'u kan barraa'e pirezidaantota sinodoosiitiif akkasumas amantoonnis waldatti akka tiksaniif dhaamsa dabarsa. Kaayyoon isaa inni guddaan eenyummaa sirna waaqeffannaa liitarjii fi barsiisa waldaa mekaneyesus dhaloota haaraa barsiisuu fi barsiisota sobaa irraa eeguudha. Qabxiiwwan ijoon xalayyichaas tokko tajaajila waaqeffannaa dilbataa, sagantaan waaqeffannaa kadhannaa lallabaaf dhoksaawwan qulqullaa'oo sakramentus lubootaaf lallabdoota waldaa amantoota mekaneyesus beekamtii qabaniin qofa hoogganamuu qaba. 2. Tajaajiltoota ala affeeruu. Tajaajiltoonni waldaalee biroo amantii yookaan denominations irraa dhufan lallaba irratti akka hin hirmaanne dhorkamee jira. Kunis garaagarummaa barumsa amantii teoloojii irraa kan ka'edha. 3. Adabbii. Luboonni qajeelfama kana dabarsanii tajaajiltoota ala affeeran yookaan sirna waldatti cabsan akka ulfaatina badii isaaniitti tajaajila irraa ittifamuu irraa kaasee hanga hojii irraa ari'amuutti tarkaanfiin irratti fudhatama. 4. Dubbisa macaafa qulqulluu. Sagantaa dilbataa irratti kutaaleen macaafa qulqulluu 3 akka sirna waldattiitti leekshinarii dubbifamuu qabu. Lallabni isaas kutaalee dubbifaman sana irratti hundaa'uu qaba. 5. Faarfannaa fi waaqeffannaa. Faarfannaan hundi to'annoo luba sagantichaa hoogganuu jala ta'uu qaba. Namoota worship leader ofiin jedhaniif yeroo dheeraan kennamuu hin qabu. Faarfannaan yeroo lallabaa fi waaqeffannaa gabaabaa ta'uu qaba. 6. Tajaajila alaa. Luboonni waldaa mekaneyesus waldaalee amantii biroo non economical wajjin walitti makamanii tajaajiluu irraa akka of qusatan ajajamaniiru. Waldaan tokko akka waldaa ishee adeemsisuu danda'utti ni ta'a jettee waan itti amantu qajeelfama mataa ishee tolfachuu fi mirga guutuu qabdi. Kanas kan gootuuf barsiisa wangeelaa itti amante sana dhaloota biraan ga'uufi. Kanaaf xalayaan barraa'e kana keessatti qajeelfamni kenname waan baay'ee nama falmisiisu natti hin fakkaatu. Garuu akka kootti qabxiiwwan muraasa dhiibbaa hin taane uumuu malu jedhu yaada koo. Garuu akka kootti qabxiiwwan muraasa dhiibbaa hin taane uumuu malu jedhu irratti yaada koo gabaabaan dhiyeessa. Qabxii lammaffaa tajaajila alaa affeeruu kan jedhu waldoonni kakuu haaraa hedduun isaanii doktiriinii garaagaraa yoo qabaatanis itti galmi isaanii tokkuma jechuun baay'ee waliin faallisu. Kanaaf tajaajila waldaa doktiriinii biraa keessaa affeeruu dhorkuun sirrii miti. Affeeramee tajaajilaan alaa dhufuu tajaajila isaa keessatti naannoo doktiriiniin wal qabatu akka hin tuttuqneef qajeelfama diriirsuu wayya ture. Kunis tokkummaa amantoota kakuu haaraa jabeessuuf gaariidha. Qabxii 5ffaa homaa rakkoos gaaffii hin qabu. Garuu addaleensaaf namoonni gariin maaliif akka gaaffii godhanii kaasantu ifa miti. Xalayaa kana irratti akka hubatamutti waldaan kun tajaajila faarfannaa hin dhorkine. Sagantaan faarfannaa garee waaqeffachiiftootaan gaggeeffamu haa gabaabbatudha. Eeyyee sirriidha. Sababni isaa gareen faarfattoota faarfannaa faarfatan waan jiraniif yeroo qusachuuf akkasumas wangeela barachuuf barbaachisaadha. Keessumaa seera dhablummaa garee waaqeffachiiftota jedhamaniin yeroo ammaa mul'ataa jiru adabatti gochuuf danuu dhimma baasa. Raajota sobduu waldaa keessa guutanitti aansee wanti hamma malee orma bakkee nutti kofalchiisaa jiru akka faarfannaa waldaa keessaati. Waan adaba godhachuu qabutti yeroo adabni godhamu damee itti baasuun
akka waan sirrii hin taanetti afarsuun dogongora guddaadha. Qabxii ja'affaanis akkuma qabxii lamaffaa rakkoo qaba. Luboonni waldaa mekaneyesus waldaa doktiriinii biraa deemanii akka hin tajaajillee ittisa. Kun akkuma qabxii lamaffaa tajaajiltoonni alaa akka hin seene dhorkaman keessaas akka gadi hin baane ittisuudha. Kun sirrii miti. Kun waldaa kana qofa galiittii fi horma godha. Walumaa gala qajeelfamni waldaan kun baafatte isheef qajeelfama tikaati. Bakka rakkoo qabutti ammoo amantoonni ishee dhiibbaa gochuun sirrachuu danda'u. Haa ta'utii waldaan kun gara fuulduraatti qajeelfama falmisiisaa akkasii baasuu dura amantootaaf geggeessota mariisuun dirqama ta'a. Dhimma qajeelfama toora waaqeffannaa hundee amantii ishee yeroo ammaa kallattii fi al-kallattiin rakkoo eenyummaa luuteraanummaa yookaan luuteraan identity crisis naannoo waldaa kiristaanaa warra wangeela mekaneyesus Itoophiyaa jirtu keessatti mul'atuuf furmaata kennuuf bifa qorannoon deeggarameen kan qophaa'edha. Kun gahee geggeessota keessaa isa ijoodha. Eenyummaa waldaa geggeessanii tiksuun hojii isaanii isa ijoodha. Rakkoon eenyummaa hundee amantii kun kan irratti xiyyeeffatame hubannoo ibsa amantii fi hojii irra oolmaa barsiisa amantii irraati. Sababni geggeessonni dhimmoota adda addaa xalayaa kana irratti ibsuuf dirqama ta'eef namni tokko eenyummaa hundee amantii ofii beekuu fi miseensa guutuu waldaa tokko ta'uuf sadarkaa hundatti baay'ee murteessaa waan ta'eefdha. Waldaa kiristaanaa tokko yoo eenyummaa ishee gadhiifte yookaan hin eegganne yookaan tasuma akka hin jiraanne ta'e rakkoon ni uumama. Kana jechuun yoo miseensonni waldaa tokko amantii isaanii sirriitti hin hubanne ta'e haalli miseensota waldittii jireenyi isaanii fayya qabeessa ta'ee waldaa sana keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu amanaan tokko eenyummaa hundee amantii isaa sadarkaa nama dhuunfaatti beekuun akkasumas akka itti amantii isaa ibsatuu fi warra kaan irraa ittiin adda ba'u hubachuun barbaachisaadha. Ani akka miseensa guutuu waldaa kiristaanaa warra wangeela mekaneyesus Itoophiyaatti luuteraanii tokkootti yeroo waldaa kiristaanaa warra wangeela mekaneyesus Itoophiyaa ilaalu darbee bakka adda addaatti rakkoon hundee barsiisa eenyummaa luuteraanummaa waldattiin qabdu warra ijoo ta'an tokko akka jiru hubadha. Kutaa biyyaa iddoo hedduu deemee tajaajilee argeera. Kanaaf amantoonni eenyummaa luuteraanummaa isaanii irra deebiin ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas luuteraanummaan bu'uura barsiisa waldattii waan ta'eef akka ani amanutti yoo xiqqaate keessumaa sadarkaa tajaajila adda addaa kan qaban waldaan kiristaanaa isaanii barsiisa ormaa irraa eeggachuu fi dhaabbannaa ishee akkasumas sirna amantii ishee kan bu'uura kitaaba qulqulluu fi teoloojii sirrii irraa akka madde beekuu qabu. Kanaaf bu'uura barnoota kitaaba qulqulluu fi teoloojii luuteraanummaa irratti hundaa'uun rakkoo jiru adda baasuu fi furmaata argamsiisuuf akkasumas dhaloonni waldaa kana keessa jiru dhugaa barnoota kitaaba qulqulluu fi teoloojii kiristiyaan luuterummaa irratti akka dhaabbatu gargaaruuf yaadni xalayaan kun kaayeffate miseensota waldaa kiristaanaa warra wangeela mekaneyesus Itoophiyaa sadarkaa adda addaa irratti luuteraan ta'uun maal akka ta'e akka hubatan gargaaruu danda'a. Kaayyoon ijoo xalayichaa rakkoo eenyummaa luuteraanummaa waldaa kiristaanaa warra wangeela mekaneyesus Itoophiyaa keessatti mul'atuuf deebii kennuudha. Eenyummaan luuteraanummaa xalayaa kana keessatti xiyyeeffatame hubannoo ibsa amantiif hojii irra oolmaa gocha hundee amantii waldattii mirkaneessuudha. Akkasumas rakkoo adda ba'eef furmaata hojii irra ooluu danda'u dhiyeessuun kaayyoo biraadha. Waldaan kun bakka jirtu hundumaatti ibsa amantiif barsiisa amantii ishee irratti akka jabaattu karaa barbaadudha. Xalayaan kun rakkoo eenyummaa luuteraanummaa waldaa mekaneyesus keessatti mul'atuu fi dhiibbaa hamaa inni amantoota irratti qabu bal'inaan xiinxalee ilaala. Akkasumas seenaa waliigalaa fi dhimmoota mala hojii wajjin wal qabatan dhiyeessa. Kunis miseensota waldaa yeroo ammaa eenyummaa isaanii sirriitti akka hubatan guddinaa itti fufiinsa qabuuf ijaarsa waldaa fayya qabeessa ta'e naannoo sana keessatti akka cimsan isaan gargaaruuf kan kaayyeeffatedha. Eenyummaan hundee amantii immoo amaloota waldaa kiristaanaa tokko waldoota kiristaanaa biroo irraa kan adda baasan jechuudha. Kun dubbii ijoodha. Kanaafuu waldaan kiristaanaa tokko barsiisa teoloojii fi doktiriinii ofii ishee qabaachuu qabdi. Kunis eenyummaa ishee
akka waldaan kiristaanaa adda taatetti mul'isa. Addunyaa kana irraa waldoonni kiristaanaa warra wangeelaa baay'een jiru. Waldaa kiristaanaa warra hundee barsiisa amantii luuteraanii qaban dabalatee tokkoon waldaa kiristaanaa eenyummaa ofii ishee qabaachuu fi kan biroo irraa adda ta'uu isaanii ibsatu. Kanaaf yeroo rakkoo eenyummaa hundee amantii jedhu ka'u miseensonni waldaa sanaa hubannoo waa'ee hundee amantiif mallattoolee eenyummaa isaanii keessatti burjaajii akkasii keessa jiraachuu yookaan sirna amantii isaanii ibsachuu irratti rakkoo qabaachuu jechuudha. Kunis ibsa amantii, hubannoo fi hojii irra oolmaa barsiisa hundee amantii akkaataa barsiisa waldaa sanaatiin taasifamu irratti rakkina uumuu danda'a. Kanaaf barsiisa hundee amantii warra kan waliin qabne eeguun kun baay'ee barbaachisaadha. Eebbifamaa. Luba Lammisaaf Kabbadee.